Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni dhaabbata investimentii Fintech lammiilee irratti miidhaa qarshii biiliyoona 1.7 ga'u geessisuun shakkaman to'atamuun himanni irratti banamee jira. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni dhaabbata investimentii Fintech lammiilee irratti miidhaa birrii biiliyoona 1.7 ga'u geessisuun shakkaman to'atamuun himanni irratti banamu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni Fintech Daani'el Yohaannis Yesuusii fi Girmaa'ee Gabra Mikaa'el Yaadigoo jedhaman namoota beekamoo fi hawaasa biratti fudhatama qaban fayyadamuun lammiilee 1,200 ol waliin dha'uun miidhaa qarshii biiliyoona 1 fi miiliyoona 700 geessuun shakkamuu poolisiin federaalaa ibseera. Isaan yakka garaagaraa 19 shakkamanii qorannoon irratti gaggeeffamee qulqulleessuun abbaa alangaatti dhiyaatanii himanni irratti akka banamu taasifameera. Jalqaba irratti himanni gara poolisii magaalaa Finfinneetti kan dhiyaate ture yoo ta'u, garuu yakki kun walxaxaa fi daangaa ce'aa waan ta'eef qorannoon isaa bal'inaan poolisii federaalaa Itoophiyaatiin gaggeeffamaa ture. Yeroo ammaa kana shakkamaan Daani'el Yohaannis irratti himanni baname mana sirreessaa keessatti argamee dhimmicha akka hordofu taasifameera. Shakkamaan biraa Girmaa'ee Gabra Mikaa'el ammoo to'annoo jala oolchuuf hordoffiin gaggeeffamaa jira. Girmaa'ee Gabra Mikaa'el bara Faranjoota 2010 yeroo taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa Afrikaa kibbaatti adeemsifame dhaabbata Askaalu kan jedhamu fayyadamuun lammiilee gowwoomsuun maallaqa miliyoona hedduu fudhatee biyya keessaa baqateera. Ta'us yeroo sana Interpooliin qabamee seeraaf dhiyaachuun galmee yakkaa isaanii agarsiisa. Shakkamtoonni kun miidhamtoota isaanii guyyaa 90 keessatti abbaa konkolaataa isin taasifna jechuun 50% jechuun qarshii 900,000 fi 50,000 akka kaffalan gochuun maallaqaaf immoo waggaa 5 keessatti liqii baankii irraa dhala malee akka xumuran amansiisuun yakka kana raawwachuun shakkamaniiru. Uummata amansiisuuf konkolaataa 148 Jibuutii irraa galchan keessaa 100 namoota muraasaa firuun kanneen hafan 48 ammoo dhoksaadhaan gurguruu isaanii poolisiin mirkaneesseera. Kana malees konkolaataan 350 gara biyyaatti galuu fi 400 ammoo buufata doonii Jibuutii ga'aniiru jedhu odeeffannoon sobaa miidhamtoota dhuunfaaf kennamaa kan ture ta'uu qorannoon mirkanaa'eera. Shakkamtoonni kunneen kaampaanii konkolaataa elektirikaa Chaayinaa kan ta'e dhaabbata BYD waliin waliigaltee tokkollee osoo hin qabaatiin kun waliigaltee qaban fakkeessuun addabaabayii masqalaatti konkolaattota bakka garaagaraa irraa walitti qabuun dhaabbaticha kan galche fakkeessuun yakka gowwoomsaa raawwachaa turuun isaanii qorannoo poolisii mirkaneesseera. Shakkamtoonni kunneen Jibuutiitti dhaabbata Alfaatisoo jedhamu hundeessuun konkolaattotaaf kaffaltii duraa parsantii 10 qofa kaffalanii fudhatanii kan hafe 90% osoo hin kaffaliin achumatti deebisanii gurguruu isaanii qorannoon mirkaneesseera. Shakkamtoonni kunneen miidhamtoota dhuunfaa tokkoon isaanii irraa sababa kaffaltii duraa gibira mootummaa fi baasii chaarjarii jedhu waliigalaan qarshii miliyoona 1 fi 365 fudhatanii jiru. Dhaabbata investimentii Fintech haala sirriin taanee fi ol kaasanii beeksisuun akkasumas maallaqa seeraan alaa walitti qabame irraa qoodachuun kan shakkaman artistoonnii fi ogeeyyiin beeksisaa kanneen akka Salamoon Boggaalee, Saarawit Fiqiree, Daani'el Taganyi, Abrahaam Gizaw, Yiggarramuu Dajanee, Mensur Jemaalii fi Kaalin Naasir to'annoo jala oolanii mana murtiitti dhiyaataniiru. Manni murtiis shakkamtoota kanneen bitootessa 30 bara 2018tti beellameera. Ogeessonni beeksisaa fi artistoonni kunneen maqaa isaanii fayyadamuun odeeffannoo sobaa tamsaasuu fi tokkoon isaanii konkolaattota BYD Song Plus qarshii miliyoona 8tti tilmaamamu kennaa fudhachuudhaan gochaa yakkaa kana keessatti hirmaachuu isaanii ibsameera. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa yakka gowwoomsaa maallaqa seeraan alaa argame seera qabeessa fakkeessuun yookaan money launderingii fi yakka daangaa ce'aa irratti qorannoo jalqabe cimsuun akka itti fufu beeksiseera. Yakka walxaxaa kana saaxiluuf poolisii waliin qindoominaan kan hojjetan ministeera haqaa fi qaamolee hawaasaa odeeffannoo kennan galateeffachuu isaa poolisiin federaalaa beeksiseera. Kun Gido Biographyidha.